Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii keenya barnoonni fayyaa har'a irratti waliin barannu dafee dhangala'uu sanyii kormaa dhiiraa yookiin ispermii akkamittiin to'achuu dandeenya yeroo walqunnamtii saalaa fedhiin yookiin ispermiin dafee namarra jigu maaltu faladha yookiin san maaltu fidasi maaltu faladha kan jiru irratti kan waliin barannu ta'a jechuudha. Gaaffii kana gara keessatti nu gaafatamaa ture waan ta'eef maaltu akkamittiin oduu sanyii kormaa hin dhangalaasin turuu dandeenya yeroo walqunnamtii saalaa dhiirota baay'ee biratti kan mul'atu osoo walqunnamtii saalaa hin raawwatiin gaafa dubara bira ga'uuf jedhani dafee sanyiin kormaa isaanii dhangala'uudhaan kan rakkisu hin jira. Akkasumas gaafuma karaa deemanis ta'e iddoo adda addaa irratti bifa abjuutiinis naarafanii kan sanyii kormaa dhangalaasanii jiranii sanii fi maaltu faladha kan jedhu kan waliin barannu ta'a jechuudha. Dhiirri umurii dargaggummaa yeroo ga'u jijjiiramoota irratti mul'atan kan tasa isaan naasisuu danda'an keessaa tokko otoo hin beekin dhangala'uu qulqulluu yookiin ispermii qaama saalaa keessa yaa'u jechuudha. Kunis dursa naannoo umuriin dargaggummaa ga'uurraa kan jalqabu yeroo ta'u ogeessonni akka shaakallii saalqunnamtii qaama hormaatatti akka ilaalamuu danda'u ni ibsu jechuudha. Hanguma guddachaa deemnu halkan abjuudhaan illee dhangala'uu akka danda'udha. Dhiirri baay'een dhimma kana keessa guddina kan bahu yoo ta'u yeroo fedhii saalqunnamtii qabaatan yookaan dubartii jaalatan bira ta'an akkasumas abjuudhaan dhimma kana wal qabatee dhangala'uu danda'a jechuudha. Yeroo dubaratti siqan yookiin immoo abjuudhaan baay'ee dhangala'uudhaan ni rakkisa jechuudha. Dhangala'aan kun firii sanyii dhiiraa yookaan ispermii kan hin qabne akka ta'e ni himama. Dhangala'aa sanyii kormaatiin alatti osoo dhangala'aa sanyiin kormaa hin dhangala'in dura waan akka bishaanii fakkaatu dursee ni dhangala'a jechuudha. Ni dhangala'a fiixee qaama saalaa dhiiraa sanjiisuudhaaf wanni akka bishaanii fakkaate ba'uunii jiraate jechuudha. Sunis ammuma namni sun miira keessa galu yookiin fedhii walqunnamtii saalaa dhiirri sun qabaate kan dhangala'u ta'a jechuudha. Dhiirri baay'een dhimmi kun yeroo duraatiif yeroo isaan mudatu yookiin nama biraatti yeroo isaan mudatu kan isaan qaanessuu danda'u yoo ta'e mallattoo rakkinaati jedhaniiti kan fudhatanii garuu miti. Dhiironni baay'ee waan kana wal qabsiisee dhiphachuu miirri dhiirummaa isaanii itti dhaga'amuu dhiisuu danda'a jechuudha. Dabalataan garuu dhangala'aa adiin kan amala addaa ta'e akka dibataa fakkaatu saalqunnamtii dura kan madduu danda'u yoo jiraatu dhangala'aan kun fiixa qaama saalaa dhiiraaf dibata ta'uudhaaf saalqunnamtiin akka mijataa ta'uu fi kan godhudha jechuudha. Dhangala'aa adiin qaama saalaa dhiiraa fakkaatu keessaa ni ba'a. Kun immoo yeroo walqunnamtii saalaa raawwatanii akka fedhii walqunnamtii saalaa horataniif miira kakaasudha jechuudha. Akka waliigalaatti sanyiin dhiiraa qabu yeroo malee dhangala'uun sababoota adda addaatiin dhufuu danda'a. Rakkinni kun dhiirota 40% ta'an biratti illee ni mul'ata jechuudha. Yaa'uun dhangala'uu sanyii dhiiraa qabu kunis baay'inaan miira walqunnamtii saalaa gochuu qabaatanii yeroo jalqabuuf jedhanitti yookiin akkuma jalqabaniin nama mudachuu danda'a. Rakkinni kun walitti dhufeenya dhiiraa fi dubartii jeequu akkasumas akka gaa'ela walii hiikutti jaalalleewwan lamaan walii hiikutti ga'anii jiran jechuudha. Dubarri tokko dhiira isa wajjin walqunnamtii saalaa raawwachuudhaaf yeroo miira qabaattee dhiira san biratti argamtutti garuu dhiirri suni walqunnamtii saalaa osoo hin raawwatiin fedhiidhuma alaatiin ni dhangala'a jechuudha. Sanyiin kormaa yeroo kana dubarri sunirree miirri hin taane itti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhiironni baay'een kana wal qabsiisanii dhiphinna adda addaa miirri dhiirummaa isaanii gadi bu'uu danda'a jechuudha. Dhiironni parsantii 80 jireenya isaanii keessatti yeroo ta'etti rakkinni kun kan isaan mudachuu danda'udha. Kan saayinsiin immoo amma sababoonni kana fidan maalidha yeroo jennee ilaallu sababoonni jalqabuma isaa sababni sanyiin dhiiraa tokko dafee akka dhangala'u taasisu maalidhaan jedhudha. Tokko jalqaba irratti sodaa saalqunnamtii gochuu qabaachuu keessattuu dhiirri yeroo duraaf gochuudhaaf jechuudha. Dhiirri tokko otoo kana dura walqunnamtii saalaa hin raawwatiin yoo ture ta'e yookiin immoo raawwatee hin beeku yoo ta'e
gaafa jalqabaa raawwachuudhaaf jedhu miirri sodaa itti dhaga'ama. Miirri sodaa sun immoo akka sanyiin kormaa dafee dhangala'u ni taasisa jechuudha. Yookaan yeroo dheeraa booda saalqunnamtii gochuu kanaan dura raawwatee osoo raawwatiin yeroo dheeraadhaaf yoo ture ta'ee gaafa raawwachuuf jedhutti miirri kun sanyiin kormaa dafee akka dhangala'u isa ni taasisa jechuudha. Inni kan biraa ofitti amanamummaa dhabuu, gaabbii lola booda akka malee miira keessa seenuu yookiin miira gammachuu keessa akka malee miira gammachuu keessa seenuu, miira gaddaa keessa seenuu wantoonni akkasii kuni miira ofii to'achuu dadhabuuni ofitti amanamummaa dhabanii walqunnamtii saalaa yeroo raawwatan sanitti si'aayina walqunnamtii saalaa raawwatan sani dhabuu bifa sodaatiin qabaachuu waan garaagaraa yeroo qabaatanii rakkoon kun isaan mudachuu danda'a jechuudha. Akka waliigalaa dhiphinni ni jiraata. Hanqina hormonootaa qaama keessaa kan kaka'umsa saalqunnamtii saalaaf fayyadan yookiin dhaabbachuu qaama saalaa dhiiratti fi barbaachisan ni jira. Hanqinni hormonootaa sun miidhaa kana geessisuu danda'a jechuudha. Dhukkubni taayiroidii qabaachuu, dhibee qaamni saalaa dhaabbachuu yookiin dhaabbachuu diduu qabaachuu, dhibee qaamni saalaa dhiiraa tokko akka itti hin kaane godhu yoo qabaate ta'ee garuu sanyii kormaa fedhii ni qaba yoo ta'e yeroo kana osoo qaamni saalaa isaa hin ka'iin dhangala'uu danda'a jechuudha. Sanyiin kormaa dhiira isaanii yookiin fiixni qaama saalaa dhiiraa akka malee seenseetiivii ta'uu, waa xiqqoon dafee miira keessa seenuu, fiixeen qaama saalaa dhiira sanii yeroo walqunnamtii saalaa raawwachuuf jedhutti dafee miira keessa seenuudhaan osoo dubara isa wajjin walqunnamtii saalaa raawwatiin gaafuma dubara sanitti siqu dhangala'uu danda'a jechuudha. Waliigalaatti sababoonni dafee dhangala'uu sanyii kormaa yookiin ispermii dhiiraa nutti fiduu danda'an tokko sodaa qabaachuudha. Walqunnamtii saalaa yeroo raawwannu sanitti sodaa qabaachuudha. Walqunnamtii saalaa osoo raawwatiin kana dura osoo raawwatiin nama haaraa walqunnamtii saalaa raawwachuuf deemu ta'e miirri akkanaa ni dhaga'ama jechuudha. Dhiphina adda addaa qabaachuu, dhukkuba akka taayiroidii qabaachuu, dhukkuba dhibee qaamni saalaa dhiiraa ka'uu dadhabu qabaachuudha. Dabalataan ammoo yeroo walqunnamtii saalaa raawwatanitti jaalallee ofiisa wajjiniin dursanii walitti siquudha wal amansiisuu dadhabuun nama jaalallee kanaan dura itti siqxee akka garaatti akka yaaddutti itti siqxee biratti siqxee haasofsiiftee miira keessa walii hin galchine yoggaa ta'e miira keessa galtee isheen wantoota walqunnamtii saalaa dura godhamuu qabanii miira dhungachuu, fedhii walqunnamtii saalaatti kakaasu, sukkuummaa garaagaraa iddoowwan fedhii walqunnamtii saalaa kakaasuu danda'a. Waan akkasii godhee dhiirri sussuuta jedhee ittiin adeemu yoo ta'e ni jarjara yoo ta'e adeemsi jarjaruu ni mudata yoo ta'e jarjara qaba yoo ta'e kun isa mudachuu danda'a jechuudha. Kanaaf jarjaruu dhiisuun gaariidha jechuudha. Kanarratti furmaanni isaa maalidha? Furmaata akkamittiin rakkinicha kana furuu dandeenya kan jedhuuf immoo furmaanni isaa sababa irratti kan hundaa'u yoo ta'u baay'een isaa wantoota tokko tokkoon sirrachuun yookiin fooyya'uu ni danda'a jechuudha. Dhiironni waan akkanaa isaan mudatu baay'ee isaanii osoo mana yaalaa hin deemin ofiidhuma isaaniitti waan kana fooyyessuu ni danda'an jechuudha. Yeroo jalqaba walqunnamtii saalaa raawwatan waan akkanaa isaan mudachuu danda'a. San booda walqunnamtii saalaa erga raawwatanii booda garuu adaduma keessa waan akkanaa kun isaanii dhiisaa ni deema jechuudha. Kanaaf furmaanni isaa dhiironni waan akkanaa rakkina akkanaa qabaatanii walqunnamtii saalaa raawwachuu qabu jechuudha. Yeroo walqunnamtii saalaa raawwatan immoo osoo hin ariifatiin jaalallee ofiisa wajjiniin miira gammachiisaa ta'een fi yeroo dheeraa suuta jedhanii waliin turuudha. Yeroo walqunnamtii saalaa raawwachuuf jedhu san irratti atteenshinii isaa yookiin yaada isaa guutumaan guutuutti walqunnamtii saalaa irra gochuu baatee yoo akkasumatti walqunnamtii saalaa raawwate ni gorfama jechuudha. Garuu rakkinni jiru akka hormoonii fi isaa olii yoo ta'e gargaarsa ogeessa fayyaa waan barbaaduuf mana yaalaa dhaqanii ogeessa mariisisuunis dirqama ta'a jechuudha. Walqunnamtii saalaa yeroodhuma dubara wajjiniinuu ni raawwata ta'e yeroo hundumaayyuu aguma fedhiin akkasii yaade yoggaa ta'e fedhii walqunnamtii saalaa itti dhufe yoggaa ta'e yookiin immoo dubara tokko argee waliin
fedhii walqunnamtii saalaa raawwachuuf yaade yeroo ta'etti yoo sanyii kormaa isaa kan dhangala'u ta'e dafee dhangala'u ta'e mana yaalaa dhaquun gaariidha jechuudha. Furmaan duraa immoo walitti dhufeenya dhiiraa fi dubartii gidduutti dhiphina yoo jiraate waan yuriifaan walitti dubbachuudha rakkinicha furuu ni danda'ama jechuudha. Jaalallee wal lamaanii waan dhiirri sun rakkoon akkasiisa mudate yoggaa ta'e dubara sanatti himuudhaanii adeemsa keessa ta'anii rakkinicha wal amansiisuudhaan raawwachuun ni danda'ama jechuudha. Dhiirri rakkina kana qabu hiriyaa yookiin niitii isaa haala gammachiisuu fi walitti gammaduu dhabuun akka waan dhiirummaan isaa gaaffii keessa galuutti itti dhaga'ama. Rakkinni kun yeroo baay'ee haala salphaadha fooyya'uu kan danda'uu fi hubachuun rakkina jiru haadha manaa ofiitti himuudhaan waliin mari'achuun ni danda'ama jechuudha. Furmaatonni kanaaf kaawwaman keessaa tokko jalqabanii dhiisuu saalqunnamtii jalqabuuf of kakaasuudhaan yookiin hiriyaa yookiin haadha manaa waliin miira yookiin fedhii gochuu keessaa akka seentu naannoo sekondii 30 wal gargaaruudhaan yeroo miirri oowwan namatti dhaga'amu dhiisuudhaan of dhaabuu yookiin akka dhangala'aan hin yaane of qabuu shaakaluudha jechuudha. Walqunnamtii saalaa yeroo raawwatamutti osuma walqunnamtii saalaa raawwatu yeroo sanyiin kormaa dhangala'uuf jedhutti miira san keessaa of deebisuudhaan akka humtuu ta'aa hin jirreetti yookiin immoo akka miira walqunnamtii saalaa raawwataa hin jirreetti dhiisuudhaan sekondii daqiiqoota muraasadhaaf ture san boodatti deebi'ee raawwachuudha jechuudha. Osoo walqunnamtii saalaa oduu sanyii kormaa hin dhangalaasin itti deebi'ee raawwachuudha. Daqiiqaa muraasaaf raawwatee addaan kutee sanyiin kormaa yeroo dhangala'uuf jedhutti addaan kutee itti deebi'uudhaan. Kana jechuun akka sanyiin kormaa dafee hin dhangalaaneef barsiifata ta'aafii jechuudha. Kana yeroo 3 yookiin 4 of kakaasanii yookiin fedhii horatanii gidduutti dhiisuun of shaakalsiisuun dhangala'aan otoo yaa'in turuu fi of barsiisuun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraa immoo yaalii qubaan qabu yookiin qunxuutuuti jechuudha. Fedhii walqunnamtii saalaa kakaasuudhaan kun dubara bira osoo hin galiin fedhii walqunnamtii saalaa kakaasuudhaan yeroo dhangala'aan yaa'uuf jedhutti qubaan fiixee qaama saalaa sana qabuudhaan sekondii 30 qunxuutuudhaan gochi dhaabbachuu qaama saalaa gochuudha jechuudha. Yeroo walqunnamtii saalaa osoo hin raawwatiin dura yeroo fedhii ofii ofitti kaasuudhaan erga kaasanii yeroo sanyiin kormaa dhangala'uuf jedhu sanitti dhangala'uuf miira keessa ka'utti fiixee qaama saalaa sanii harkaan qunxuutanii qabuudhaan akka miirri sun of duuba deebi'u gochuudha jechuudha. Yaalii kana deddeebisanii shaakaluun dandeettii yeroo malee yaa'uu yookiin dhangala'uu to'achuuf horachuu nama godhata jechuudha. Kunis barsiifata ta'a jechuudha. Sanyiin kormaa bahuudhaaf jedhee gaafa of duuba deebi'u yeroo biraatiif gaafa dhiirri sun fedhii keessa galee dhangala'uuf jedhee ka'ee dhiirri sun yeroo miira isaa waan achirraa kaafate miira isaa fedhii walqunnamtii saalaa irraa kaafate gara duubatti deebi'uu danda'a jechuudha. Kanaaf yaalii kana gochuunis bareeduma jechuudha. Sochii kiigilii sochiin kun deddeebi'ee yoo hojjetame meeshaalee naannoo luqqeettuu fi luqqeettuu keessa jiranidha jechuudha. Kun gosa ispoortiiti jechuudha. Qaamni saalaa akka dhaabbatu akkasumas yeroo malee yaa'uu dhangala'uu kana dhaabuuf nama fayyada. Sochii kana guyyaatti hanga yeroo 10 hojjechuun baay'ee nama gargaara. Sochii kana sirriitti hojjechuun dura meeshaalee sochiin kun haammatu baruun dirqama. Dura otoo fincaa gidduutti addaan kutuun yookiin dhaabuun meeshaaleen isaaf si gargaaran baruu qabda jechuudha. Namni tokko fincaa'uuf jedhee meebii sababa addaatiin fincaa'uudhaaf dhiisuu hoggaa barbaade of duubatti deebi'uu ni danda'a jechuudha. Fincaan iddoo fincaa'us immoo addaan kutuu ni danda'a. Isa kana meeshaalee isaatu to'ata. Sochiin kiigilii kunis sochii kana gochuun akka meeshaaleen qaama saalaa naannoo qaama saalaa dhiiraa jiran suni yeroo sanyiin kormaa dhangala'uuf jedhutti akka dhaabbatee of duuba deebi'u gochuuf gargaara jechuudha. Kanaaf sochii kana yeroo teessan dhaabbattan ciiftan yeroo hundumaa hojjechuu hin dandeessanii qabatanii gadhiisuun yeroo 10 ol guyyaatti hojjechuun firii gaarii akka kan argamsiisu ni gorfama jechuudha. Sochii kiigilii kana gochuun ni danda'ama. Kiigil exercise jedhama. Karaa biraatiin
YouTube irras ta'u waan kana viidiyoodhaan bifa kabiraatiin ilaaluu ni dandeechan jechuudha. Sochii isaa asirratti bifa viidiyootiin waan nuti isiniif hin agarsiisiniif sochii kiigilee jettanii yookiin kiigilee eksarsaayis jettanii yeroo galtanitti sochii akkamii akka ta'e isiniif agarsiisa waan ta'eef sanii achirraa hubachuu dandeessu jechuudha. Inni kabiraa kondomii fayyadamuudha. Namoonni inni qaama saalaa akka malee sensitiivii ta'e kondomii yoo godhatan isaan gargaaruu danda'a jedhu jechuudha. Asirratti ogeessonni fayyaa yookiin saayinsiin waan kana ni gorsa jechuudha. Rakkinoota amalaa fi dhiphinaa wal qabatan baay'een furmaata yoo qabaatan rakkoo dhibee of duuba qabu garuu yaalli ogeessa fayyaa ni barbaachisa jechuudha. Rakkinni kun akkasumatti kan itti fufu yoo ta'e yoo haala wantoota godhamuu qabu kana godhee dhaabbachuu baate mana yaalaa dhaqee namni kun ilaalamuu gorsa ogeessa fayyaarraa fudhachuu danda'uu qaba jechuudha. Yookiin qoricha kanaaf barbaachisu fudhachuu danda'uu qaba. Akka waliigalaatti dafee sanyiin kormaa akka dafee hin dhangalaanneef wantoonni ijoon nuti gochuu danda'uu qabnu tokko sodaarraa bilisa ta'uu danda'uu qabna. Jaalallee ofiisa sirriitti nama itti seenne wajjiniin taphannee akkuma argineen walqunnamtii saalaa yookiin immoo walqunnamtii saalaa raawwachuudhaaf lafa walqunnamtii saalaatti raawwatamu san yookiin walqunnamtii saalaa raawwachuudhaaf haala mijataa keessa yeroo seenne battaluma sani raawwachuu osoo hin taane waliin ta'anii waan biraa gochuu waliin haasa'anii taphatanii adeemsa keessa immoo wantoota miira dubartii tokkotti ka'uu danda'a. Waan sasan dhungachuun walirra ciisuu sukkuumii armaa minamina erga waan wantoota kana fakkaatan godhee booda suuta jedhee raawwachuuf barsiisuu danda'uu qaba malee akkuma dafee dubara san argeen qabee dafee raawwadha walqunnamtii saalaa yeroo jirutti dubara saniif illee gaariin ta'u dhiirri san godhallee sanyiin kormaa isaa akka dafee dhangala'u godha. Kun barteetti ta'ee yeroo hundumaayyuu dubara warqee akka dafee dhangala'u isa taasisa jechuudha. Dafee dhangala'uun kun yeroo baay'ee kan mudatu dhiirota walqunnamtii saalaa osoo raawwatiin turan jechuudha. Osoo dubara wajjin walqunnamtii saalaa raawwatiin dhiironni turan rakkoon akkanaa isaan mudachuu danda'a. Wantoota kana gochuun furmaata jechuudha. Barnoonni nuti irraa fi baranne waa'uma kanaati. Yeroo itti aanu kan barnoota fayyaa birootiin kan walitti deebinu ta'a jechuudha. Namoonni baay'een gaaffii fayyaa walqunnamtii saalaatti wal qabatu nu gaafatanii jechuudha. Kana amma asirratti isin ibsine kanayyuu dafee dhangala'uu sanyii dhiiratiif furmaanni maali jedhamee waan nu gaafatame viidiyoo hojjenne namoonni biraas gaaffii biraa qabdan karaa koomentiitiin ta'u karaa inboksiitiin nu gaafachuu danda'uu qabdu jechuudha. Kanaaf fayyaa ta'a.